Injifannoon Adwaa Itoophiyaaf mallattoo walabummaa isheeti jedhan hayyuun saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil-addunyaa obbo Bafqaaduu Dhaabaa. Adwaa mo'achuun Itoophiyaan addunyaa irratti beekamtii akka argattu godhe. Warri kanaan dura nu kolonii godhachuu dhufanii humna keenya arganii nu kabajanii jara kana kolonii godhuurraa wajjin haa hojjannu daangaa isaanii kabajnee jedhanii daangaa mallattoo waliigaltee mallatteessanii dippiloomaatiik mishinii Finfinnee irratti asirratti dhaaban. Kun immoo maqaa guddaa nu godhe. Nu bira darbee immoo nama gurraachaa nama immoo warra amma midilistii faaristii jedhama kanas kolonializimii mo'achuu akka danda'amu argisiise. Injifannoo Adwaatti aansee injifannoo guddaa Itoophiyaan galmeessite hidha haaromsa guddicha ijaaruu isheeti kan jedhan obbo Bafqaaduu Dhaabaa hojiin misoomaa keessattuu magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jirus akkuma dhaloota gaafa Adwaa sana kan boor dhaloonni galateeffatus ta'uu himan. Finfinneen addunyaa irratti third diplomatic city in the world. Kun maqaa guddaadha nuudha. Addunyaa irratti beekamu. New York, Brussels, sadaffaan magaalaa kanaadha. Na kun maqaa guddaadha. Injifannoo Adwaan Itoophiyaan maqaa gaarii fi kabaja argatte ofirra darbitee biyyoota biroof nageenya kabachiisuuf illee gahee guddaa ba'uu isheeti kan eeran obbo Bafqaaduun. Kun jechuun beekamtiidha. Kabaja argatta. UN'n gaafa dhaabbattu Itoophiyaan warra dhaaba keessaa tokko turte. Kunis beekamtiidha. Maal jechuudha? Yeroo sun almost Afrikaan akka jirutti kolonii jala ture. Koongoo irratti, Kooriyaa irratti waraana ofii ergitee addunyaa irratti nagaa eegsisuu bu'aa at least taphachuu jala qaba jechuudha. Na at least waan guddaadha kun Itoophiyaadha addunyaa irratti beekamtii maqaa guddaa godhe Itoophiyaadha. Mallattoo gootummaa uummata gurraacha idil-addunyaa kan ta'e injifannoon Adwaa dhaloonni irraa xiinsammuu ni danda'ama akka irraa baratu injifannoon kun dhaadheeffamu mana barumsaatti sirriitti barsiifamuu akka qabu hayyuun saayinsii siyaasaa kun himanii injifannoon kun Afrikaanota tokko taasisuuf illee oolaa jira jedhan. Daa'imni ol guddatan at least waa'ee biyya kanaa beekanii bu'aa akka isaan buusan qopheessuun nurra jira. At least nam hunda biyya kana akka wattaaddaraa akka ambaasaaddariitti akka yaaduu danda'u godhuun nurra jira. Keessattuu mootummaan karaa kanaan empower godhuu danda'uu qaba. Inni yoo godhamee hojjetamee wal utubuu dandeenye addunyaa irratti bakkee nuu mal argachuu dandeenya. Wal qabannee guddachuu dandeenya. Itoophiyaanonni yoo waliin dhaabbannee bara sanattuu injifannoo boquu uummata gurraacha ol qabe erga milkeessinee har'a yeroo qaroominni jiru kanatti caalmaatti hojjechuu qabna jedhanii biyyi kan hundaa waan ta'eef qaamni kamuu hanqina qofaa irratti quba walitti qabuurra waliin dhaabbatee biyya isaaf waan danda'u gumaachuu qaba jedhan. Waan Adwaa irratti arge sun har'as immoo deebinee hojiirra oolchuu hin dandeenya. Maaliif Renaissance daamiin keenya nu argisiiseera. Tokko taanee dhaabbachuu waan dandeenyeef dhiibba nurratti godhamu hunda mo'annee addunyaa irratti humna keenya argisiisneera. Kanaaf ammas karaa biraatiin itti fufnee amma waan magaalaa Finfinnee bakka hunda irratti wanti amma koriidoor misoomni amma godhamuutti jiru kun at least baay'ee nama hawwachiisa, baay'ee nama kakkaasa. Dukkana cabsinee ba'uu akka dandeenyu nu argisiisa. Kanaaf yoo harka wal qabachuu dandeenye yoo mana keenya at least seeraan qabannee mariidhaan rakkoo keenya hiikuu dandeenye biyya kanaa yeroo rakkoo keessa baasuu danda'amu yeroo ammaa jedhee yaadan gama kiyya. Walitti dhufeenyiif maqaan gaarii biyya tokko biyya biraa waliin qabdu kan ijaaramu hojii mootummaan alatti lammiilee isheetiin kan jedhan obbo Bafqaaduun lammiileen Itoophiyaa hedduun biyyoota garaagaraa jiranis maqaa gaarii biyya isaanii bakka deemanitti leellisuu kan qabanis dhaamaniiru.